السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله بكم أجرتن إخواني في الله رمضان ندفه من الله أول مفتس أول مفنس فونا لله رمضان نشاورا خم بقول كتان من نشاورا فرجو سامون فرجا اتين ركتا وجو تريدي سي هاري نكتا رمضان نشاورا خم بقول فرجا رمضان نشاورا فرجا مرحب مرحب يا رمضان نسيك بروحين يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان نسيك بروحين يا رمضان. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور channel يا شاورتو بكم نقرتني فياك السني بقى نقازراتني بكم وزرتني نجني ربي سنبرا زراتو بليانكيا أولين كيا والرئيس مفتي سوزرات أفوينا لله رمضان الفاضرة ربي قلبيتنا نواقل كل سوء بعد الرجبات إن شاء الله ربي نمري جبات كلين وفالافسو صلوا على نبينا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو قال عن قبابتو تكسني كما إن شاء الله فيديو كيالي مال جتشودا يرو كينا كتي قصنو رمضان كيسا وجي غرغراتين بيزي تاني بادار لالي أكسمو فيلي إيرا هذا من جتشورا أكسمو تماتي ملين يو بايتي سوقرا رفتي نبدي جتشودا أكسين بني في سيلي إسراف الرأولشو في يرو كينا سقوسا تماتي من هدو يو نبرت ترقمتي مالك قونو وريات دلدني إسيني التقرسيسا تورتين كيسا نفانا تاونا هردفا سنين جراب بليانتيا أكو مرقتان تماتيمين أنا بيرتو بايتي دفتين ركستي جرتي كناف جنانين تماتيمي كنا ميجتاني قل قل ليستاني خلاطا لانداتاني يجولا خلاطا شنكورتيس تاي ماشينا أسيرا دلقموس تاي ماشينو مسبرا أرقمون داتاني يجولا سني كنو هالو مكان ميجتاني قل قل ليستاني جرتاني ندايتاني eegadani kaanillee wajjumaan laallaa jechuudha waan inni ta'u kunoo bifa kanaan tamaatimii kana daattanii jechuudha gubbaadhaan itti naqaa jechuudha daattanii viidiyoo haga dhumaatti daawwadhaa obboleeyyantiyaa walaa jajjabeessinuu laayikii olii haa goonuu sabskiraaybii haa goonuu فيديو نما قد ندي سورة فقانو بليانتيا فيديو كنا هاقد ما تداود نمني توكو ومال دلقة تشوفي فيديو سنقد ما تدني أدا كنا جنة كيسابا وسونتاني وان نمني للقسانا قد ما تلالو دا مالي في وان توكو كبرم سرار قد تنتجرا يو برمسا قد دالي سيني دبر سوباني وما بيكو راولي هما جتشود نمني هندينو يادا غرغرا قبا نمني هندينو وانتا غرغرا بيكا كنافو فيديو نما يرو سينيتنين جنو haga dhumaati dhageeffannee maal wanni sun maal akka ta'e addaan baafannu buleeyyantiya isiniin jedha yoo wanta kheyrii qaba taate kheyrii masan irraa qoodannaa yoo wanta mootu kheyrii hin qabne taate irrumaa fagaannaa jechuudha wanni inni nu miidhu takka illee hin jiru jechuudha numa ka waan gaarii hordofus numa ka wanta badaa hordofullee jechuudha kanaafuu yoo wanta hin taane iyyuu waa baay'ee jala fiigaa wallaa buleeyyantiya حاول أردفنو فيديو كنا يو والأرجنتين تنين جنة ولي إلى اللي هجرمات التاجنو بليان كيا سنين جداد أمسك يا كانوا ما أكنا فو متماتي مي داكيتين جرا هذا اللي سنين دير سرتي مرحب مرحب يا رمضان مسك بروح يا رمضان رمضان رفي خيري الدون رفي
kottu as deebi'ee yaa karabbii nitti cufee ramadaanni dhufee khayrii hedduun dhufee kottu as deebi'ee yaa karabbii nitti cufee muslimtitti yaa muslimaa hiree muumintuu itti fayyadatu ramadaanni badhaasa rabbiin nuu laatu ramadaanni badhaasa rabbiin nuu laatu marhab marhab yaa ramadaan nusikee baluu keenya yaa ramadaan marhab marhab yaa ramadaan nusikee baluu keenya yaa ramadaan Akkuma argitan kun obboleeyyantii shunkurtii xixiqqeessee kanatti hafee jira. Akkuma kanatti hafee distii fidadhee ibiddarra kaa'ee distii jabaa jechuudha. Shunkurtii kanaanii qollaatanii jechuudha. Zayitii wajjin dursitanii shunkurtii itti naqxanii ibiddarra keessanii jechuudha. Daqiiqaa muraasaaf shunkurtiin sun foortuu eegdanii zayitii itti dabalatanii jechuudha. Yeroo hedduu akka dalageen wanti waraabuu dhabuuf wanti isaaniitii irraa godhee sagalee biraarra sajjaluuf akkuma dhageettan kunoo sagaleen kushiinaa keessaa sagalee nama jeequtu jira yeroo baay'ee. Kanaaf sagalee ittiin hojjedhe dileetii irraa godhee duubaan sagalee itti waraabaa jechuudha obboleeyyantii. Kan amma dhageettan sunuu nama jeeqaa jechuudha sagaleen isaa. Shunkurtii haala kanaan eega qollaatanii shunkurtiin malkii jijjiirate shunkurtii kana akka gubatu sin eeddanii jechuudha. Kunoo malkiin isii amma magaala ta'ee jira. Tamaatimii itti dabaltanii jechuudha. Xiqqeessaa itti dabaltanii dursitanii jechuudha. Haala kanaan tamaatimii itti dabaltanii wajjumaan dhooftanii jechuudha. Obboleeyyantii kunoo tamaatiin hundayyuu itti naqeetiin jira. Awwalarra xiqqeessitanii itti qiixanii booda ammoo hunda isaatu ittuma buufattanii jechuudha. Itti buuftanii akkasii bilchaatu itti qadaaddanii dhiiftanii jechuudha. Tamaatimii kana wanti akkana dalaguun na dirqamsiisee fi tamaatimiin yeroo baay'attee nu biratti argamtee yoo fuunee akkasii hin daannee tumaanuu fireeza iyyuu kenne yeroo fireeza keessaa baasan bishaan godhatte jechuudha. Bishaanii tamaatimiin ammoo gubbaarratti hafaa jechuudha. Gubbaarratti hafaa. Intoluu jechuudha. Akkanatti garuu affeeltanii yoo kaa'attan baay'ee bareeda. Yeroo keessanillee qusattanii akkasuma midhaan kun isin badu jechuudha. Kunoo amma bifa kanaan sookoo fakkaataa maashaallah jechuun namatti tola. Bifa kanaan bilchaatee jira. Bilchaachuma jira. Xumura irratti illee isin argisiisa. Isinis akka akkana daladdanii isinitti tolu abdii qaba. Wanni sitti gootan takka illee hin jiru. Zayitii fi shunkurtii qofa itti gootanii jechuudha. Qimaaqimamii immoo ittiin gootan qimaaqimamii yeroo nyaata dalagganii barbaadan sana itti galchatanii jechuudha. Kana immoo soogoma dalagganii lafa kaa'attanii jechuudha. Akka fakkeenyaaf isaatitti. Kushinaan kun hedduu si fayyada. Yeroo nyaata dalagdan addaan qoodanii liqqeessitanii keessanii achumaa baaftanii ittiin dalagganii jechuudha. Tamaatimii yeroo mana argamtee yeroo dheeraan turtu hin baddi jechuudha. Kanaafuu mala kana fayyadamaa yoo isinitti tole sabiskiraayib, laayik, koomentii godhaa. Yaada keessanillee koomentii jala barreessaa. Walaa jajjabeessinuu isinii jira obboleeyyantii. Kunoo bilchaattee jirti. Eega bilchaattee irraa baastanii akka qorritu lafa dhiiftanii amma qorritee jirti. Bifa kanaan eega isiin qorritee kiisii foonii fiddanii jechuudha. Kiis lahan kan jedhamu wayiitu jira. Kiisiin dardanaan bitamaa kiisii kanaa xixiqqaadha. Kiisii kanatti xixiqqeessitanii haga isin barbaachisuun itti naqxanii jechuudha. Yoo barbaaddan maxbaqiyyaan qadaada qabus hin jira. Isatti illee naqxanii jechuudha. Ulbaa xixiqqaa qadaada qabuttis naqachuu dandeettanii. Wama isinitti tole jechuudha. Maaliif ulbaan sun bakkee fudhataa kiisiin bakka fudhattu kiisitu isinii caalaleetii yaadaan akka kiyyatti. Waanuma isinitti toletti itti fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Mirga keessanii obboleeyyantii. Bifa kanaan addaan qooddanii jechuudha.
kunoo kana fakkaata. Maashaallah kunoo bifa kanaan qoodee asitti dheetiniin jira. Kana bichaa miti hedduu dalagee garuu kan isinitti agarsiise jechuudha obboleeyyan tiyya. Nagaa warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi na laafisee viidiyoo biraatii wal agarra inshaallah.